Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keelliitu akkam jirtu nageenya rabbii bakkuma jirtu isinaa qaqqabu isin jecha. Egaan rammoo viidiyoo tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoochis akkuma beekamu jechaadha waan nu barsiisuudha jechaadha. Akkanaan dura waan dalagatame beekamu miti. Ammoo viidiyoo haaraa waan arginee fi waan baranneerra isiniif qooduuf bakka kanatti isinii argameetiin jira jechaadha. Akkuma beekamu wanti chaanni qabadheetiin dhufee jechaadha kun akkuma argitan kana kun arra dinnichaa fi kaarotii irraa jechaadha akkamitti fuula keenya bareechina akkamitti fuula keenya maadeeta waan jedhamu jira kun kan fuula irratti gara ijaatti geditti nama bahu jechaadha namni hin beekne kan nama gurraacheessu san jechaadha fuula keenya nama gurraacheessa ammas deebi'ee wantoota akka shifiniinaa ta'ee waan akka shifiniina fuula irratti nama babba'u gurraacha makata jechaadha of keessa waan akkasiisaniin fi walumaa galatti fuula keenya irratti kanneen akka fuula keenya irratti kan qoshaashaa waan akka qoshaashaa ta'ee fuula keenya kan baballeessu kan bareedina fuula keenya nurraa balleessu akkamitti ofirraa balleessuu dandeenya kan jedhu viidiyoo ajaa'ibsiisaa tokko isinii qabadhee dhufee jira jechaadha. Baay'ee waan nama gargaaruudha jechaadha waan namni waan itti fayyadamnee argineetiin itti fayyadamnee baay'ee jijjiirama guddaa harka 100% dhibbarraa 90-95 faayidaa kan qabu jechaadha wantoonni kuni akkuma argitanitti soo gara viidiyoo kiyyaatitti hin dabarin jechaadha kaarotii dinnicha walitti naquudhaan inni sadaffaa kan itti dabalamu jechaadha daqiiqaa boqqollooti yookaan harcee boqqolloo xiqqoo maankaa 2 maankaa 3 isin agarsiisa jechaadha gara fuulduraatti malaaqa 2 yookaan malaaqa 1 akkuma baay'inaatiin itti dabaluu dandeettan jechaadha isinis wantoonni kun viidiyoon kun baay'ee barbaachisaadha jechaadha fuula keenyaaf baay'ee barbaachisaadha dhiira dhalaa osoo hin jenne viidiyoo nama hundaafuu baay'ee barbaachisaati jechaadha hundi kennayyuu mee fayyadamnee itti fayyadamnee haa arginu jecha walumaa galatti namoonni gara YouTube keenyaa haaraa taatan like share subscribe gochuudhaan gama maatii keenyaatti dabalamaa isin jecha warroonni duraan maatii keenya taatan share like gochuudhaan yaada keessan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isin jecha asumaan gara viidiyoo kiyyaatti isin dabarsa akkaataa viidiyoo itti dalagamutti isin dabarsa hamma dhuma viidiyoo kiyyaatti hordofan affeerraa kennaa nafaana bu'aa. Egaa daawwattoota kiyya amma jechaadha akkaataa viidiyoo itti dalagamu isin agarsiisa. Egaa daawwattoota kiyya kun amma argaa jirtan jechaadha dinnicha kun kanatti irraa eegaa irraa baaseetiin geesse jechaadha qola isaa irraa baaseetiin jira akkuma argitan kanatti jechaadha qola isaa eegaa kanatti irraa baaseetiin jedhe dinnicha bifa salphaa ta'een ammas deebinee jechaadha ni ciccirannaa egaa kun daawwattoota kiyya akkuma argaa jirtan kanatti jechaadha dinnicha kun haalaan margitan kanaan akkanatti cicciree jaahisa godhadheetiin jira san booda egaa akkasi ciratanii geessitan booda meeshaa akkanaa amma argaa jirtan kanatti kun dinnicha yoo itti naqachuu jira jechaadha akkuma argitan kanatti dinnicha kun achi keessatti meeshaa akkanaa kanatti naqxanii jechaadha meeshaa kanatti eega akkasitti naqxanii geessitan booddee akkuma argitan kanatti jechaadha kunoo dinnicha kunoo madaa kee fideetiin jira jechaadha kun dinnichaadha akkuma argaa jirtan kana
dinnichaadha. San booda meeshaa akkanaa fidanna jechaadha. Meeshaa akkanaa osoo fidin dura meeshaa akkanaa fidanna saanaa jechaadha. Meeshaa akkana san booda bishaan dinnichaadha jechaadha. Bishaan dinnichaa akkuma argitanitti bishaan dinnichaa sirriitti jalaa cuunfina jechaadha. Bishaan dinnichaa kun dinnicha amma itti naqachuu jira jechaadha. Egaa kun akkuma argitan kana jechaadha. Akkuma argitan kana kun meeshaa dinnichaa jalaa bishaan cuunfaa jira jechaadha. Dinnichaa saafii jechaadha osoo waan takka ittiin dabalin. Amma faanii xiqqoo irraa isinitti agarsiisaa akkuma baratame jechaadha. Barnoota waan ta'eef jechaadha. Wanni kun namni kamuu akkuma adeemsa isaatiin akkuma baay'ina barbaaduun dalagachuu danda'a viidiyoo jechaadha. Akkuma argitan kana jechaadha kun akkanatti sirriitti irraa adda cuunfine booda jechaadha. Kunis akkaataa kaarotni itti dalagamu jechaadha. Kaarotnis akkuma beekamu bishaan dinnichaa wajjin baay'ee barbaachisaadha, bu'aa qabeessa jechaadha. Kunoo kaaroti jechaadha. Kunoo bifa amma argitan kanaan akkanatti xiqqeessinee cirreetiin jirra jechaadha. Baay'ee xiqqeessitiin cirre maaliif akka sirriitti bishaan isaa jalaa akkanatti ciruu qabdan jechaadha. Kunoo akkuma argitan kana jechaadha. Ammallee kaarotii kunoo bifa kanaan akkuma baratametti bifa kanaan daakeetiin jira jechaadha. Amma wanti baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'e maal isinitti fakkaate laala waan amma dalage kana keessaa jechaadha. Jaatiif kan baay'ee nu barbaachisu ta'e waan kana jechaadha. Kun horuu jirtanii dinnichaa jalaa kaboo waan adii kana jechaadha. Waan ajaa'ibaati. Kun bishaan dinnichaati jechaadha. Sana booda finnee ammallee kaarota cuunfina jechaadha. Kaarota amma jalaa sirriitti cuunfaa jira jechaadha. Ammallee akkuma argitan kanatti kun bishaan kaarota bishaan dinnichaatiin walitti cuunfamaa jechaadha. Akkuma argitan kanatti kun bishaan dinnichaatii fi kaarota jechaadha yookaan jirbara hedduu barbaachisaadha fuula keenyaaf. Maankaa tokko arjee boqqolloo yookaan ammoo daakuu boqqolloo itti daballaa jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirtan kanatti jechaadha. Sirriitti arjee boqqolloo bishaan dinnichaa fi kaarotii wajjin bifa kanaan akkuma argitan kanatti sirriitti waliin dho'itanii jechaadha. Egaa daawwattoota kiyya kunoo bifa amma argaa jirtan kanaan sirriitti akkanatti waliin dhaama jechaadha. Sirriitti akkanatti walitti wal seensiftanii wal nyaachiftan argitan kanatti kunoo akkuma mul'atu kanatti isinitti mul'isaa jiru kanatti jechaadha. Fuula keessanitti sirriitti haala kanaan fuula keenya irratti dibama. Eega dibamee booda jechaadha daqiiqaa walakkaa yookaan daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 booda fuula keessan irratti akkanatti dibama jechaadha. Fuula keessatti akkanatti eega dibamee booda deebitanii innuu daqiiqaa 10-15 booda sirriitti isinitti gogaa jechaadha. San booda akkuma argitan kanatti haala kanaan ofirraa qunciftan jechaadha. Egaa ofirraa qunciftanii geessitan booda deebitanii waan fuula keessan san jiisu zayita jechaadha. Zayita san dibattanii san booda looshiina fuulaa kan qaama fuula keessan san jiisu irraan dibdanii jechaadha. Waan kana kan itti fayyadamtan jechaadha. Torbaanitti si'a 2 yoo fayyadame baay'ee gaariidha. Viidiyoon irraa kanuma fakkaata jechaadha. Yoo isin ajabeetiin jedhe laayik gochuudhaan sheer waliif gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.